kennallee ka wajjin nyaannullee isin bira nuuf haa ga'u akkasii fayyaa isin jedha galatooma ulfaadhaa. Leewa barakaatu guys sadarkaa kee akkuma itti fufee akkuma isin jee piraangii irratti hojjedhe kiyyaa na aaree garaa keessa anuma saalfachiisuu diddaa isaaniis fudhatee inni amma immoo sagantaan itti aanumaa isiniif fakkaate amma bakka keekii an daabboo kana hin muraa waliin nyaannaa waliin dhugnaa inna waan kana ta'ee fi kanatu hafaa ittuma fufaa deebi'eetanii ganaa kennaa isaa isiniif banaa kennaa jaartii isallee hin laaltanii ka isallee kennamee fi wannuma jechuun yaa baqa wannuma keerii qabu wanti hundinuu kana isiniin jedhaa hiriyyaan marti nama hin yaadatu maashaallah tabaarakallah isallee teenkii jedhanii hordoftoota kennallee nagaa gaafadhuutanii keekiilee murtee waan si qopheessine kanallee nyaattee dhuddee waliin nyaannee dhugneetni atillee gara dalagaa keetii deemtaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota hayaattuu hundi keessan bakka jiraattan bakka jirtanii nageenya rabbi isin biraa jiraatu isiniin jecha sagantaan qopheessan kun waan dhumate natti fakkaanne gara keeka murtaa jedhanii keekuma murullee nagarree guyyaa gammaa ka ganaa fi daaranii kaan hin beekwanii wanni asirra waan baashaa. Meeqa waliin laalu ta'a kanaafuu kennan kanallee ana gammoo waan keessa jirullee ofii akkasumatti affananiituma akkuma na kennanitti akkasuma lafa kaa'ee dhiisee baniin jedhanii jechuun kennammaan kunuu jiraachuun baay'ee xirixxaaree keessa nagalchee jira shaakii keessa jechuudha. Kanaafuu mee waliin banneetiin waan jiru hundaayyuu kacheefii godhu ta'a. Isin agarmaatitti viidiyoon wajjin turaa share like subscribe godhe bara kan asirra gaanii maal taatan jirtan isin. Murteetiin asirra keessatti hin nyaanna bakka maal goonore. Kun sila isaanii muranii ragaa. Isaanii murteetiin kanarra keetta kiyya bannaatiin zabiiba maafte zabiiba. Hojii rabjuu. Hojii jirti. Karaan danda'u. Akkuma kee murtaare. Lakki adduma muraa bis maal goota daa'ima qixxaamuriif waamtaati. Daa'imummaa muraayyuu barbaaddaa Akkasii daawwattoota keenya kabajamoo share like subscribe godhaa yoo isiniif tole koomentiilee tokko nu barreessaa yaada qabdan karaa keessaati. Sagantaan maaliif laata? Maal haasa'aa? Ati carraa nama cuuftaa otoo namummaa wayiilee jaartiin qabu jedhaniitiin. Jaartiin qaba ishee jaartii hin qaba akkamitti ilaaltan yaada afaan bana kiyyaadhaan aarsee jira. Jaartii hin qabda situ akkana wayiitiin chaanaalii keetiin olii gadi oofteetiin na jala balleessite hojjetteetiin natti qaayite maal ta'uu edda akkana jettu laatti barsiise. Tiniina ijummaan teessanuu abbaddu jechuudha baarta. Namni akkamii olii gadi deebiin narra jedhee badaa miti. Kana waan ta'eef bakka jaartii bituu hin qabu. Arbannaatiin jedhamu. Karaan ta'eef share like subscribe. Qal'adaa inni akkasuma akkuma jennee jaartii qabaa. Kennaa barbaadu waan nyaannu namoo humsi lawaa. Amma dura ka'eetiin hin murre waliin murre. Happy birthday to you. Kiyyaa banaati. Inni namichi babbaa kennaa keetillee kabajjuure. Maal jennee afaanii waa jedhamu muranii. Kottu tuni mure kun. Afaanii waa jedhamu muranii. Muritini asirra kaa'u. Happy birthday. Kiyya. Dara keeka nama baaloo. Oromanya mini baala. Harkaan fuutamu. Rabbi. Kinoo kana fakkaataa. Laala keekiin keenya kana fakkaataa. Baay'ee gaariidha. Kana keessallee ka barbaadde irratti guura'uutini nyaatu. Ogillee nyaatullee qaba. Jechuun amma nyaachuun dura daawwattoota keenya kana sila waan. Ani beekullee waan akkana kana beekullee nama saalfachiisa waan barbaadde uwwii waan barbaadde nyaadhu. Inna bannaati kiyya anan saalfachiisin kaawishee. Waan gatii qaalii keessaa jalaan tukin jedhaa. Injennaan siif qopheessi akkamitti akkana jetta bannaati maa akkana taata kiyya bannaati waan feete akka feete kun ani bannaati ani beeku maaliif na saalfachiifta waan akkana ani baay'ee didee jiraaf. Galatoomaa. Alumatti onnoo godhe hoteelumatti misaa gaabsa shintan baay'inaan jedhee mucaa. Bakka galatoomaa isin jenna ulfaadha warra naaf jecha xaartanii sagantaa gana bareedaa warra naaf qopheessitan isa abbicha
sila waan kana godhaa illee horii isin eegarraa eegalee isin warri as keessa dadhabdanii hennaa kana mara dadhabdanii warri waan kana qopheessitan hundi keessanuu ani waanan jedhu qabu waan jedhee isin galateeffadhu qabu galata keessa mootummoonni gamtooma dhaabatanii isin galateeffatan jechuu barbaada. Aishi ta Afrikamu. Ta addunyaa ta Afrikamu. Aishi. Daawwattoonni keenyallee warri nu daawwatan warri nu laaltan. Mucaan galatamu jedhee. Warri nu laaltan warri nu daawwatan warri nu jajjabeessitan koomentiilee garaagaraatiin haa ta'u. Oolmaa galayyaata keessanii namoonni nu jajjabeessaa jirtan laayik sheer godhunaa ta'u namoonni nu jajjabeessuu jirtan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa bakka isin jirtanitti nageenyi keenya ka'uun irraa buqqa'e gaaraa fi tulluu fi laggeewwan qaxxaamure bakka isin jirtanitti nageenyi guddaan kun isin biraa gahu kana waan ta'eef sagantaan keenya guyyaadhaa kana fakkaata. Mee keessaa ka boorsaa kan isin agarsiisa maal akka ta'e jechuudhaan qoy kaanillee on haasa'u qaba. Akkuma kiyyaan jedhe yaa'u an hin beeku wallaahi dhiifama narra ta'a ani wanna akkana kana hin beeku illee sadaa'allee hin beeku yaa'u jechuun inni mucaan bakka misaa beelumna misa manyaa'aatni jedha tini kenniif naan jedhee attakkaa biti bakka misaa beelumna onnoo jedhe ammaaliif ani innillee waan go'eef kan haa arguu jedheetiniin onnoo viidiyoo taagatan horaabe malee ani dhugaa akkanallee naan jedhe keessa dalagaa hojiidha. Haa ta'u bakka dalagaa rakkoo naa kana waan ta'eef daawwattoota keenya kabajamoo maashaallah kennan baxaan dassimil kennaanoo. Wala amasgino galatoofa kanaaf kenname jechuudha laaptooppii new generation isa jedhamu san akkanatti ashagamee akkana jira jechuudha baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isin waliin garuu hunduu godhamuu qaba. galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa isin jenna daawwattoota keenya kabajamoo chaanalii isaanii. Haada isaati chaarjarii ittiin chaarjerichuudha. Baay'ee waan dassimil waan Onnoo isaa keessaa baaftuu akka chaarjerii keessa. Innaa waan akkanaa isin jedha. Inni kaanillee hin banna hunda bannee isin argisiifna. Kan ammoo safii bakka deebi'u qola. Akka taateefu baqaan jechuun wanti tokko waan hojjetame keessaa dhugaadhaa waan gaarii tanafana sobamu malee tanafa. Tanaafuma wallaahi miti hordoftoota kennattuu himee jira. Maal sitti fakkaate kana isaanittuu himee jira. Maalinni telefoona kana mataa kan keerra cabsee telefoon mataan kan keemaaf telefoona cabse jedhee bakka seeraa oduu si dhaabee maal jedhe. Isiin irra cabsitee mataan kee telefoona cabsinaa jechuudha. Maaliif telefoona cabsee jedhee oduu seeraa oduu si dhaabee akkam jette tura. Amma deemu jalti geessi kota mudatti. Daawwattoota keenya kabajamoo akkasii fayyaa ta'a bakka jirtan nageenyi rabbisi wajjaa jiraatu kanaafuu kottaa waliin nyaannaa waliin dhugnaa kunis silaatuu warri daawwatan namni agarsiisu jechuudha. Silaafuu namni daawwatu nama dhibba shanii caalu silaa inni nama dhibba shanii geettu nama dhibba takkaa isaa dhima gaaku. Nama daawwatu namni dhibba takkaa daawwattoota keenya san akka barbaannetti osoo wajji nyaannee wajjin waan baay'ee namatti tolu. Kanaafuu lafuma isin jirtanitti nyaata dhugaatiin kennallee ka wajjin nyaannullee isin bira nuuf haa ga'u akkasii fayyaa ta'a isin jedha galatoomaa ulfaadhaa. Kennallee ka wajjin nyaannullee isin bira nuuf haa ga'u akkasii fayyaa ta'a isin jedha galatoomaa ulfaadhaa. Kennallee ka wajjin nyaannullee isin bira nuuf haa ga'u akkasii fayyaa ta'a isin jedha galatoomaa ulfaadhaa. Azaanni rabbi baay'ee. Azaanni jira amma galata.